Dhiyeenya kana miseensonni paarlamaa mootummaa Somaaliyaa waliigaltee biyyi isaanii Turkii wajjiniin mallatteessite raggaasisanii jiru. Akkaataa waliigaltee kanaatti Turkiin ittisa galaana Somaaliyaatiif gargaarsa kenniti. Humna galaana Somaaliyaa deebisanii ijaaruu irrattis ni hojjatti. Tarkaanfiin kun yaalii Turkiin Afrikaa keessatti babal'achuudhaaf taasisaa jirtu keessaa isa tokko. Karaa biraatiin walitti dhufeenya gaarii Xaaliyaaniin biyyoottan Afrikaa wajjiniin qabaachuu qabdu ilaalchisuudhaan muummittiin ministeeraa mootummaa Xaaliyaanii Joorjiyaa Meeloonii ji'a lamaan dura hooggantoota biyyoottan Afrikaa biyya isaaniitti affeeruudhaan karoora isaanii irratti marii taasisanii turan. Akka xiinxaltoonni jedhanitti Turkii fi Xaaliyaaniin fedhii Afrikaa irratti qabanu bakkaan ga'uudhaaf tumsa bu'a qabeessa ta'e arganii jiru. Aleesiyaa Kiriyaatii garee Inistituutii yookaan rakaa dhimma addunyaa Room irratti argamurraa akkas jedhan. Italy is trying to fulfill a position that the West. Xaaliyaaniin bakka biyyoottan lixaa waggoottan kurnan darban keessa gad lakkisanii bahan guutaa jirti. Turkiin durumaanuu biyyoottan Afrikaa biroof biyyoottan gammoojjii Saharaa gadii keessa jirti. Dhimmi ijoon walmorkiif waltumsi arguuf deemu waa'ee godaantotaa dhimma anniisaaf misooma dinagdee biyyoottan kanaati. Muummittiin ministeeraa Xaaliyaanii ji'a amajjii darbe keessa pirezidaantii Turkii Resiip Xayyib Erdo'aanii wajjiniin wal arganii haasa'anii turan. Haasaan isaanii biyya Afrikaa kaabaa Liibiyaa ilaalchisee tumsa isaan gidduu jiraachuu qabu irratti kan xiyyeeffatedha. Liibiyaan biyya Turkiin hirmaannaa humna waraanaa dabalatee sochii adda addaa keessatti taasisaa jirtudha. Liibiyaan biyyoottan kaaba Afrikaa keessaa biyya godaantonni Afrikaa keessa qaxxaamuranii gara Awurooppaatti keessumaa gara Xaaliyaaniitti ce'anuudha. Eliim Eriis Teeppeesii Koogiluu Yuunivarsiitii Saayinsii Hawaasaa Ankaaraatti argamu kutaa qo'annoo dhimma Afrikaa irraa waan jedhan qabu dhimma kana ilaalchisuudhaan. This is a huge threat for Italy, a huge threat for France. Kun Xaaliyaaniif sodaa guddaadha. Faransaayifis sodaadha. Sababiin isaas lammiilee biyyoottan Afrikaa gara Awurooppaatti ce'uudhaaf biyyoottan Afrikaa lixaa kana fayyadamu. Kanaafuu godaansa seeraan alaa ittisuudhaaf dhimma nageenyaa irrattis waltumsuu danda'u. Humna haniisaa yookaan enerjii Liibiyaan qabdutti fayyadamuunis fedhii biroo Roomii fi Ankaaraan waloodhaan qabanuudha. Akka xiinxaltoonni dabalanii ibsanitti humnoottan Faransaay biyyoottan Afrikaa kan akka Niijer, Maalii fi Gaaboon keessaa akka bahan taasifamuunii fi dhiibbaa siyaasaatii fi diinagdee kanaan dura qabdu dhabaa deemuun ishee Xaaliyaaniidhaa fi Tarkii fi ulaa carraa addaa baneefii jira. Eliim Eriis Yuunivarsiitii Siyaasa Hawaasaa Ankaaraarraa dhimma kanarrattis akkas jedhu. Biyyoottan Awurooppaa dabalatee bakkeewwan Turkiin biyyoottan biroo wajjin tumsuu dandeessu hedduutu jira. Kaampanoonni Turkii investimentii isaanii dabaluudhaaf yaalaa akka jiran dubbanneerra. Waliigaltee haaraa pirojektoota gurguddoo argachuu ni barbaadu. Afrikaan fedhii bu'uura misoomaa guddaa qabdi. Biyyoottan Afrikaa hunda keessaa hanqina anniisaaf hir'ina bu'uura misoomaa guddaatu jira. Roomii fi Ankaaraan akka biyyoottan biroo Afrikaa keessa socho'aa jiranu kan akka Chaayinaa hirree maallaqaa cimaa qabaachuu dhabuu malu. Ta'us garuu biyyoottan lamman ardii Afrikaa keessatti bakka irratti tumsaanii hojjechuu qabanu tolfachuudhaan dhiibbaa mataa isaanii uumuudhaa fi carraawwan gurguddaa akka qabanu ibsa. Gabaasni Dooriyaan Joons Istaanbul irraa VOAdhaaf qopheessi kun an Bafqaaduu Morodaati.